Iraan guutummaa naannichaa unkuraa yeroo jirtutti Israa'el irratti misaa'ila baay'ee hamaa dhukaasuun dhagahame. Waraanni Iraan gamtaa Ameerikaa fi Israa'el gidduu jiru cimee kan jiru yoo ta'u, haleellaan misaa'ila haaraa himannaa waraanaa fi wallabdeen dippiloomaasii baha giddu galeessaa gara muddama gadi fagootti dhiibeera. Guyyaa ja'affaa wallabdee kanaatti Iraan misaa'ila humna guddaa qabu gara Israa'elitti kan darbatte yoo ta'u, humnoonni addunyaa waraanni kun daran babal'achuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Iraan buufata xiyyaaraa Ben Gurion irrattis xiyyeeffachuu labsite. Humni waraanaa Koree hidhata warraaqsa Islaamaa Iraan misaa'ila baalaastikii ulfaataa gara buufata xiyyaaraa idil addunyaa guddicha Israa'elitti dhukaasuu beeksise. Akka Koreen hidhata warraaqsaa jedhutti misaa'iloonni kun buufata xiyyaaraa Ben Gurion Teel Aviv keessa jiru. Akkasumas buufata humna qilleensaa Israa'el naannoo sanatti argamu daaressaniiru. Iraan haleellaa kana misaa'ila humna guddaa qabu Koomar Shaahir 4 kan mataa waraana toonii tokko baachuu danda'u fayyadamuu ibsiteetti. Kana malees humnoonni Iraan kaaba Israa'el keessatti buufata raadaraa Meeroon dabalate iddoowwan tarsiimoo Israa'el irratti xiyyeeffachuun diroonii furguugsuu himaniiru. Dabalataanis humni ittisa qilleensaa Iraan xiyyaara loltuu Ameerikaa gadi buusuu ibse. Ittisni qilleensaa Iraan xiyyaara waraanaa Ameerikaa kuffiseera jechuun milkaa'ina dirree waraanaa guddaa argachuu labseera. Ittiin kufe kun haleellaa cimaa gahee hedduu qabu F-15 Strike Eagle jedhamuun adda baafameera. Humnoonni Iraan akka jedhanitti xiyyaarri kun naannoo daangaa kibba lixa biyyattii haleelaa yeroo jirutti rukutame. Israa'el gama isheen hooggansi Iraan raafamaa jira jetteetti. Israa'el duula waraanaa itti fufee jiru kanaan hooggansa Iraan irratti dhiibbaa guddaa geessisuu himte. Dubbi himaa waraanaa Israa'el fi Daarfiin akka jedhanitti dabbaliin haleellaa kun dhaabbata biyya bulchaa jiru raasuun caasaa ajaja Iraan laaffiseera jechuun ibse. Akka waraanni Israa'el jedhutti galmi duula kana balaa mootummaa Iraan geessisuu danda'u jedhee waame dhaabsisuudha. Israa'el Libaanos keessattis Hizboolaa irratti haleellaa cimaa itti fuftee jiraachuu ibsiteetti. Lolli naannichatti babal'achaa waan jiruuf waraanni Israa'el sa'aatii 24 darban keessatti bakkeewwan gara 80 ta'an dabalatee taargeettiiwwan Hizboolaa 320 rukutuu gabaaseera. Gama biraan Iraan Ameerikaa fi Israa'el lammiilee nagaa irratti xiyyeeffatan jechuun himatte. Mootummaan Iraan haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan namoota nagaa irratti raawwatan cimsee balaaleffateera. Dubbii himaa ministeera Haajii Alaa Ismaa'eel Baagaahii biyyoonni lamaan itti yaadanii naannoo namoota siivilii irratti xiyyeeffachuun miidhaa fi gidiraa guddaa geessisaa jiraachuu himataniiru. Iraan erga haleellaan kun jalqabe namoonni 1,000 ajjeefamuu ibsuun isaan keessaa hedduun lammiilee nagaa ta'uu ibsaniiru. Kana cinaatti Raashaan waraana naannoo bal'aa ta'eef akeekkachiifteetti. Raashaan wallabdeen kun guutummaa baha giddu galeessatti babal'achuu akka danda'u sodaa qabdu ibsiteetti. Mootummaa Vladimir Putin Ameerikaa fi Israa'el karaa biyyoota Arabaa gara waraanatti harkisuu danda'uun Iraan kakaasan jechuun himate. Moskoon haleellaan Iraan biyyoota galoo galaanaa irratti raawwatte erga duula qilleensaa Ameerikaa fi Israa'el jalqabanii booda ta'uu ibsuun naannichi gara wallabdee baay'ee guddaa ta'etti siqsuuf saaxilamuu danda'a jechuun akeekkachiisaniiru. Wallabdeen guddachaa dhufe kun neetoo bira kan ga'e yoo ta'u, erga Turkiyyeen misaa'ila baalaastikii Iraan gara naannoo qilleensa isheetti qajeelee booda neetoon ibsa kenneera. Haa ta'u malee barreessaa olaanaan neetoo Maark Ruut yeroo ammaa taateen kun keewwata ittisa waloo gamtichaa hojiirra oolchuuf sababa hin ta'u jechuun kuffisaniiru. Iraan misaa'ila kamiyyuu gara Turkiyyeetti dhukaasu haaluun abbaa biyyummaa Turkii akka kabajju ibsiteetti. Waraanni baha giddu galeessaa qabxii murteessarra gaheera. Wallabdeen kun fuula hedduutti diriiruun Iraan, Israa'el, Libaanos, bishaan galoo galaanaa fi naannoo qilleensaa uwwiseera. Haleellaan misaa'ilaa, haleellaan diroonii fi lolli qilleensaa guyyaa guyyaan dabalaa kan jiru yoo ta'u, humnoonni addunyaa waraanni kun yeroo dhiyootti biyyoota hedduu hirmaachisuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Waraanni baha giddu galeessatti saffisaan hammaataa dhufe kun humnoota addunyaa irraa deebii cimaa argateera. Mootummoonni hirmaannaa waraanaa madaaluun tasgabbii dhabuu naannoo bal'aa ta'eef qophaa'aa jiru. Iraan gamtaa Ameerikaa fi Israa'el gidduutti haleellaan itti fufee kan jiru yoo ta'u, hooggantoonni addunyaa wallabdeen kun gara rakkoo idil addunyaa bal'aa ta'etti ce'uu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Raashaan Iraan meeshaa waraanaa nan gaafanne malee meeshaalee waraanaa barbaadde kennuuf qophiidha jetteetti.
Kremliin ibsa kenneen Iraan waraanni guddachaa dhufus Mooskoorraa meeshaa waraanaa hin gaafanne jedheera. Bihimaan Kremliin Dmitry Peskov Teheraan irraa gaaffiin dhiyeessii meeshaa waraanaa akka hin jirre mirkaneessaniiru. Peskov dabaluun Iraan gaaffii yoo dhiyeessite gargaaruuf qophii ta'uu himaniiru. Raashiyaan haleellaa Doonaald Tiraamp fi Beenjaamin Netanyahuun Iraan irratti raawwatan cimsitee balaaleffachuun hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatu gaafatteetti. Mooskoo yeroo ammaa gama geejjiba meeshaa waraanaatiin giddu galeessa taatus waggoota dhiyoo asitti biyyoonni lamaan tumsa gadi fageessaniiru. Iraanii fi Raashiyaan walii galtee walta'iinsa tarsiimoo waggoota 20 mallatteessaniin Projektoota anniisaa niikularaa irratti warshaa humna niikularaa Buushayir keessatti tumsaa jiru. Gama biraatiin buufataaleen Ameerikaa baha giddu galeessaa erga barbadaanii booda Faransaay xiyyaaronni Ameerikaa buufata waraana Faransaay baha giddu galeessaa keessatti argaman akka fayyadaman hayyamteetti. Qondaalonni waraanaa Faransaay hayyama yeroof kenname kana qaama tumsa ittisaa Ameerikaa waliin taasifamaa jiru ta'uu mirkaneessaniiru. Tarkaanfiin kun waraanni guutuu naannichaa keessatti hammaataa dhufuun deeggarsi loojistikii Waashingtaniif guddachaa dhufuu agarsiisa. Kanuma waliin hooggantoonni Faransaay of qusachuu gaafachaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Jiim Baaroot gita isaanii Iraan Abbaas Argaachiif bilbiluun marii dippiloomaasii haaromsuuf akka dhiiban gaafataniiru. Awustiraaliyaanis wallabdeen babal'achaa dhufuun tarkaanfii of eeggannoo fudhachaa jirti. Muummichi ministeeraa Antoonii Albaanes Awustiraaliyaan qabeenya waraanaa gara baha giddu galeessatti bobbaasuu ibsuun lammiilee ishee eeguuf akka ta'es mirkaneessaniiru. Lammiileen Awustiraaliyaa 115 ol naannoo bal'aa kana keessa kan jiran yoo ta'u, mootummoonni naannoo waraana ta'uu danda'u keessaa lammiilee baasuuf yeroo ariifatan karoora hatattamaa kakaasaniiru. Gama biraan Awurooppaan dhiyeessiin ittisa qilleensaa galoo galaanaa gadi bu'uu akka danda'u akeekkachiifte. Kana malees diroonii Iraan qolachuuf meeshaa gahaan akka hin jirre himaniiru. Hooggantoonni Awurooppaa sodaa qaban yoo ibsan haleellaa diroonii Iraan irraa galoo galaanatti dhukaafamu qolachuun akka hin danda'amne ibsaniiru. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Kaajaa Kaalas dhiyeessi sirna farra diroonii daangeffamaadha jechuun akeekkachiisaniiru. Biraaselsitti haasawa taasisanii sababa fedhii waraana Yuukireen irraa kan ka'e sararoonni oomisha Awurooppaa duraanuu dhiphachuu ibsuun biyyoonni galoo galaanaa haleellaa diroonii Iraan irraa irra deddeebiin dhukaafamu ittisuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaa sirna ittisa qilleensaa gahaa saffisaan dhiyeessuuf rakkachuu mala yaaddoo jedhus kaasaniiru. Faallaa kanaan Kanaadaan michoota biyyoota dhiyaa irratti qeeqa guddaa dhageessifte. Ministeerri muummee Kanaadaa haleellaan Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan seera addunyaa waliin kan wal simne jechuun qeeqaniiru. Kanaadaan michoota biyyoota dhiyaa waliin kan hiriirtu ta'uu ibsuun tarkaanfii waraanaa kun sirna addunyaa tasgabbii dhabsiisuu fi balaa akka qaqqabsiisu akeekkachiisaniiru. Faransaayis waraanni kun akka hin babal'anneef dippiloomaasii dhiibaa jirti. Pireezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakroon kanaan dura haleellaan Iraan irratti raawwatame bu'uura seera idil addunyaatiin ala ta'uu ibsuun sagantaa niikularaa Teeraanii fi sochii naannoo rakkoo kanaaf boba'aa ta'uu himaniiru. Raashiyaan haleellaa kana balaaleffachuun ittisni Awurooppaa haphachuu himuun michoonni warra dhiyaa seera qabeessummaa waraana kanaaf falmuun akkasumas humnoonni waraana dabalataa naannichatti erguun wallabdeen kun gara ji'oopolotikaa guddaatti guddachaa jira. Haleellaan qilleensaa guutuu Iraanii fi Libaanos keessatti itti fufeera. Haleellaan diroonii bu'uuraalee anniisaa galoo galaanaa balaadhaaf saaxilaa jiru. Mootummoonni addunyaa waraanni kun daran babal'achuu waan danda'uuf qophaa'aa jiru. Ammaaf bahi giddu galeessaa qarqara boqonnaa haaraa balaa guddaa qabu dhaabbateera. Addunyaan madaallii humna waggoota 10 irra deddeebi'ee bocuu danda'u qopheessaa jirti.